Hidda sambale tammo shanete bare tammo lake kairobe yammo ilakemo. Hidda sambale tammo shanete bare tammo tapu kairobe yammo ilakemo. Harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jechaa kun wiirtuu artiif. Keessummaan keenya irraa waggoota 20 oliif weelluu keessa kan ture sagalee kiilolummaa isaatiin uummata isaa tajaajilaa kan ture. Keessattuu shaggooyyeen kaanaan nama adda durummaatiin maqaan isaa waamamu keessaa isa tokko. Mudannoowwan muuxannoo jiran eessaa ka'ee eessa ga'e jireenyi isaa har'aamoo maal fakkaata jechuun bu'aa ba'ii artii keessa qaxxaamure milkaa'ina inni argate immoo maal fakkaata jechuun Abduu Salaam Hajii faana turtii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuun isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa kaameraatiin Olaanaa Nagaashiif Naa'ol Nagaash nu faana turu turtii gaarii. Haye baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Baga nagaan nu eedan. Haye mee daawwattoota tokko faana nagaa irraa fagaattanii jirtu mee fuula keessan kan nagaa irraa daawwattoota keenya faana wannaaf bara. Baga nagaan nu jiraattanii nu ammoo keessaniifis miidiyaa hawaasummaadhaa mirkaneessuu keessaniif hedduu isin galatoomfadhaa. Ani wallisaa Abdusalaam Hajiitiin jaama. Jirra jirtuu baga wal agarreen jaan hawaasa fayyaan. Haye bareedaadha. Seensa kan nuuf ta'uuf egaa shaggooyyeen sirba aadaa Harargee keessaati isa tokkodha. Kanuma wal qabsiisuudhaan egaa maqaa dabalataa abbaa shaggooyyee kan jedhu argatteeti kan jirtu. Maalirraa ka'een egaa abbaa shaggooyyee kan jedhamee maqaa kanatti argatte shaggooyyee kan jedhu? Gaariidha gaafii gaariidha. Oromoon aadaa qabdii akkuma lagalagaatti aadaan adda addaa taatu malee Oromoon takka. Shaggooyyee tan jennu tunis akkasumatti gara Oromiyaa baatti keessattuu naannoo Harargeetti adda dureedha. Isiisanii ijoollummaa kootiin ittiin guddannee taphachaatiin ture. Gara walluudhaa yeroon dhufus isuma san qabadhee waan hin jalqabeef hawaasni kiyya ittiin na baree abbaa shaggooyyee naan jaan. Abbaa shaggooyyee sirba shaggooyyee sirboota kee keessaati sirboota hedduudha kan sirbi isa kamiinidha kan siin moggaa'e sirba kee keessaa? Sirba san keessaa kilippiin illee hin hojjennee kan hin hojjedhees qaba. Kan duraa oduudhaan kan jiru tokko irratti abbaa shaggooyyee naan jaani. Dabaree kan lamataati irrattis daran naa cimsanii. Gammadimee birraan baree amma bada boontuu qonnattiin sirbi mormoon. Hin sodaatiin qonnadde yaaddu kaama nu lachuutu gadaan sirbi nu hamma. Jaalaltee teena keessatti magarte hidda onneeti yaa gubbaarra saarte. Naannoo teefaa facaafte sirba yoonaan badaafte. Deebutanii wayyaa hawaa laphee ofiina qabde. Gammadimee birraan baree amma bada boontuu qonnattiin sirbi mormoon. Hin sodaatiin qonnadde yaaddu kaama nu lachuutu gadaan sirbi nu hamma. Jalqabaa kanaaniin hawaasa kiyyatti as ba'e kanumaan abbaa shaggooyyee tana sumaatu abbaa jedhanii naaf kennanii haa galatooma hawaasni kiyya. Baay'ee bareedaadha. Asumaan dubartis haa deebisuuti yeroo artii seente haala kamiin kanatti gara artii kanaatti akkamiin seenuu dandeesse eenyuun fakkeenya godhatteeti gara weelluu kanaatti dhufte? Gaariidha. Ani namni kun egaa wayirra ibiddinuu wayirra laga ce'aa jedhanii. Ani namni sirriitti dura dhaggeeffachaa ture wallisoonni hedduu jira Damaaruun jira. Alishabboo faana libirraa faan jiru. Ani immoo Kadir Saidiin baay'ee jaaladha. Isaan hundaa osumaan jaaladhu kan istaayiloonni kajaleen xiqqoo dhiyaatan. Ani immoo kana beekee osoo hin ta'in aadaa sagaleen teenya xiqqoo olii waan dhiyaatuuf hin se'a. Kana immoo eegumaa muuziqaa seenee dubbiin addanaa baate malee dur hin beeku. Kadiriin fakkeenya godhadhe Kadir Said. Kadir Said. Weelluu isaa kamiidha yeroo sana kan sirbaa turte? Sirba isaa tokko jira.
namummaan isaa gootumaa hirrina waan qabu qaama baadiyyaatis nama baradhu baadiyyaanis biyyuma dhageessee harkuu baattu waan baadiyyaan taate caqasee siifin hima yoo si eegalte baadiyyicha jettee kanaatti dhayitoytu yooniiniif qaananiise homaati waan hin caaltu. Sirba kanaatu magaalaa baadiyyaa waliin nu araarse kanarra dhaabbaddeetiin Kadir kan hedduu jaaladha. Mee waa'ee baandii mormorii fi bishaan diimaa Abdusalaam Hajiif hariiroo akkamii qaba baandiin kun? Dhugaadha. Gaaffiin kee dhugaadha. Ani akkaan asii ka'eenii ani iddoon dhaloota kootis godina Arsii aanaa Shanan Kooluu bakka jedhamu ittiin dhaladhe. Achirraa ka'ee yeroo inni wallisayee deemu ni beektaa nuti akka yaada keenyaatti wallisaa hogguu jaan gaafa dura nama hoolaan bara rufaa fakkeenya namaatti hin qabu waan joottiin beena nama akka kiyyaa kan afaan seene sanumaan yeroon biyyarraa ka'ee dira dhawaa dhaqee muuziqaa Alishabboo faatu muuziqaa dalagaa nuun jenniitiin dhaqee sirbootumaan dur baadiyyaa keessa qopheeffadhuuf kana walitti qindeesseetiin dhaqee yoon dhaqu Alishabboo faanis hin jiran yeroo sanii biyyarraa baanii Jabuutii jiru. Ani akkumaan dhaqettiin wallisaa Alii Mahammad Diimaa muuziqaa dhawaa naan jedhanii ajabsiree jaa jiru. Isaatu muuziqaa hojjetaa jedhanii isa bira nageessan. Fira kiyya tokko jira Harargee baatana ilma Adadaa Tiyyaati. Isaatu dira dhawaa beekaa Mahammad Xaahir jedhaniin isaan nageesse. Dira dhawaa dha'inee lagaarree bakka jedhan dha'inee achumaaniin yeroo dhaqu rabbi rabbi taa kadhuu falloo daawwee jirti Abdii Ibraahim jira. Amma biroo ishee wallisaa jedhaniitu hojjechaa jiru na dura. Akkasittiin isaan bira dhaqee anis waan hin qabadhee dhaqee yoon agarsiisuu na jajanii nama jabaadhaati sagaleen ta'e bareedduudha hojjechuu qabdaa naan jedhan. Achumaaniin gara wallee seenuu kiyya guyyaa saniif argee jechuudha. Yeroo saniif bara yoom ture yeroon sun? Bara akka lakkoofsa biyya tanaatti bara 1988. 88. Seenaarraa isin gaafa sanas deemu jirtan warra keessa gitaate malee isin jirtan ta'a. Akkasittiin dhaqee baandiin mormor jaaramtee jirti. Na dura jaaramtee jirti. An akkasumattiin dhaqee yoon dhaqu haala kiyyaatti kadur ganda beeyturraa jijjiirrachuu dirqama ta'a toleetiin anis dhiyaadhe achumaan baandii nagalchanii baandii mormor san gara boodaa kanatti baandii afran qalloo booda baasan keessatti baandii jabduudha yeroo san keessatti isaanii waliin achumaan hojii jalqabee kaasataas eegas boodaan baasee jechuudha. Achi keessatti hojii jalqabde. Achi keessatti hojii maal ture kanatti hojjechaa turte? Ani jalqaba irratti gaa namni haaree hogguu hojii seenu hirphaa dhiichisa hirphaa warra biyyaa laallatan jedhani warra mana duraati waliin hojjechaa ture. Boodarraa damaaruun faalleen Finfinnee irraa dhibba adda addaatiin nu dhufanii baay'annee jirra. Ana maatii sheekaati Alii Mahammad Diimaa maatii sheekaa Ahmad Ibirooshee irra bira mataa qaduu fi Abrahaam baadiyyaa wallisaa jedhamufaa jira. Wallisoota gurguddoodha. Halloo Abdii Abrahaam kan hunda waliin taanee baandiidha. Ani wallee jalqabaa Harargee ba'aa aanaa Bushidiima bakka jedhan. Hospitaala Bushidiimo yaani achirratti indira wallee jalqabe. Achumaanii baandii sangaa tirsaadhaa boodarra haalli yeroo illee noor kaa facaasullee ittiin deemaa turre achuma keessatti ijabanne jechuudha. Achuma keessa. Achi booda gara baandii biraa seentee moo kallattiimaan gara sirbaa dhuunfaa keettidha kanatti dhufte? Wallisaa turre yeroo dheertuudha iddoo sanatti gaa bu'aa bahii baay'ee jira. San keessas dabarree ani Harargee ba'aa itti ammas baandii maqaa afran qalloo qabduutu jira godina Harargee ba'aa. Achiin seenee iddoo sana gaa bu'aa bahii guyyoon waan hedduu takkaa jira san hunda kaasuu hin dandeenyu. Rakkoo jirtii bal'oo jirti jechuudha waadeeti. Achiin Harargee baasan ittiin galee baandii san keessan ture. Baandii afran qalloo jedhamti godina Harargee ba'aatirra jirti. Aadaa turizimii Harargee ba'aa achumaanii booda
Harargee lixaatti fi harargee baay'ee deemeetiin hojjechaa ture. Isaan lamaan gidduu Isaan lamaan jidduu deemaa ture. Booda waajjirri aadaa turizimii godina harargee lixaana fudhatee jira. Achirraan baandii odaa bultumiin jira jechuudha. Gara baandii odaa bultumiin. Mee waa'ee sanas nuuf kaasee. Baandiin odaa bultum jechuun baandii jabduudha. Baandii yeroo hundaa'u dorgommii hunda mootee galtu baandii jabduudha. Odaa bultum jechuun ammas matuma isaatiifuu odaa shanan keessaa tokko odaa dhalootaan quxisuu hojiin hangafaa jedhamee waamama Oromoo bira jabaadha. Maqaa san qabdi baandiinis akkasuma baandii jabduudha. Anis xaaliyaanis abbaa Faarsi jedhanii nama jabaa ittiin galee jajjabeessinii amma walumaan deemu jira. Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin weellisaa Abdusalaam Hajii faana taasisaa jirru ammallee egaa akka itti fufettedha. Bu'aa ba'ii artii inni keessa dabarsee fi har'a immoo maalirra jira kan jedhu faana turtii kan taasisnudha. Ammallee turtiin keessan nu faana ta'u. Abdusalaam walaloo fi yeedaloon yoo tolfateeyyuu kan namoota biraatiin walitti dhufee yaanni bareedee walaloon fi yeedaloo yoo barraa'ee bareedee ta'ee miidhageen bahaa jettaa jedhanii kun hangam dhugaadha? Dhugaadha. Oromoon yoo wal faana hotte malee waan qabdu waliin dhoositu jette Oromooni. Sirni isa yoo jabaatellee gaariidha. Nuti wal mari'annee hojjenna. Dur waan kana Ali Birraan fa'aa Rabbi Ramataa Gaduu fi Dooktor Ali Birraan fa'aa warri baandii Afran Qalloo jedhan akkasuma wallisoonni dur kun hojiin kun abaluu waliin deemaa. Kun abaluu waliin deemaa jedhaniiti hojii hojjetu. Isaanirraa oomadhaallee nutis wal mari'achaati hojjenna. Wanni abbaan tokko qoftiin kophaa hojjetu wanni dhoosanii hojjetan yoo nyaataaf dhugaatii mana keessaa taate malee hojiin hawaasaa wal mari'achaa yoo hojjetan gaariidha. Jee waan itti amanuuf ani waralee isaas yeedalee isaalleedha. Garuu shaggooyyee waan aadaa nama yaada faatti kan eegsise malee an namatti hin barbaadu fi hojjedha. Sirboota biraa immoo walaloon tiyya qofaa miti. Walaloo namoota baay'een na hojjete irra caalaa Asmaanuu Galatallee galchaa fi kan hin deemu barbaadu Alii Mahammad Diimaa wallisaa jedhamu. Daraasii Ahmed Xiqqoo jedhamu wallisaa Falmataa Roorroo fa'aa Ahmed Ibroshee fa'aa isaanii waliin waa hojjenna. Teenyeen mari'annee hojjenna. Yaadaan qabuun hin dhiyeessaa isaanis yaada rakkannanii wanni kun waan uummataa waan ta'eef waanuma gamtaatii gaariidha. Sirboota kee keessaa yeroo baay'ee aadaa irratti xiyyeeffata. Sirboonni kee hedduun isaa maaliif? Sabni kun saba jechuun ani saba hoggootte sabummaa kee waa sadiin beekama jedhan jechuu kanaan dhageesseen irratti tokko afaanii lama aadaa sadi seenaadha. Kanaaf irra caalatti aadaa wanni jedhamu kun fedhu aadaa saba fedhee haa ta'u yoo laalte nama bareeda nama harkisa sabummaa mul'isa. Kanaaf irra caalatti gara aadaatti yoonnan warri ammayyaa jiru warri giddu galeessaa jiru gaaf tokko saba yeroo hundaa'u aaduma qofa hojjetan jedhanii ammayyaan hojjedha jeetiin hojjedhe sirba lama sadeen tokko hawaasni dhiisee na bira kute nan beekne maaliif aadaan na beeku isa kun Abdusalaam moo kabiraati jedhaniiti anaa sirba asfaaltii irratti hin gabboo ayyeetiin rakkadhe. Edaa hawaasni edaa asfaaltii tanaa hawaasaatu aadaa tanaa qaba. Kanaaf na wajjin deemtu jechuu barbaadeeti miti. Niin hojjedha ammayyaa sun itti seenii hojjedha. Irra caalatti gara tokko namni wanta kaayyoo beekamee gaarii jeetumaan ammayyaan faan nama baay'ee qabdi. Aadaa namoo nama baay'ee hedduun qabdu. Qaama kanaa yoo niin kophatti ichi beekame. Eeyyoo asuma irratti yaadatti ittiin dabaltuu barbaadu aadaan egaa kan uummatichaati mitirre aadaa sana yeroo hojjetan egaa yeroo baay'ee yoo sirriitti qorachuu barbaachisa. Abdusalaam akkamiin hojjeta kana? Ani qoradhee hanga kiyyaatti namni tokko ani beekaadhaan jedhu hawaasni yoo beekaas hin jee malee abbaan an beekaadhaan jedhu aadaa anis hammaan danda'utti hammaan keessatti dhaladhee guddadhetti Oromoo ta'ee keessatti dhaladhee guddadhee aadaa Oromoon qabdu keessatti hubadheetumaan hojjechaa jira jeetii yaada. Wanna raafes jiraachuu dandeessi. Hawaasa keessa yaadaan fudhaa gabbu'eetiin hawaasa haasa'isaa waliin taphachaa mee aadaan maal fakkaatti dhiichisni maal fakkaatti shaggooyyee maal fakkaatti turruusuu maal fakkaatti daddaayisii maal fakkaatti jiisaa maal fakkaatti
miwani nan jootu no maali waan joo hawaasa kiyarraa hamila harkachaati kan hin deemu malee kophaa kootitti anaaf beekaa jeen hojjedhu saniis akkasumatti hin hojjedha jechuudha waatitti. Bareedaadha. Abdusalaam yeedaloo fi walaloo dabalataanis immoo weellisaadhasi sagaleedhaan jechuudha. Dabalataan ogummaa kanaa alatti ogummaa biraa qabda? Ogummaa biraa profeshinii kiyyaan ala kan hin qabu jiraate egaa namni tokko waan tokko ofan hojjetu jiruuf jireenya fi fooyyeessuudhaaf daldala fa'aa seenuu danda'a. Daldala illee keessan waan jira hanga tokko akkasuma hojjetaas hojjetaa aadaa waajjira aadaa turizimiitiin hojjedha. Waajjira aadaa turizimiis ni jettaa daldalaadhas. Daldalaas cinaa tokkonis daldalaadha. Harka lamaan qabneetuma deemu jira. Ayyee bareedaadha. Mee weelluu kee keessaatii mee nuuf jedhame? Sirba tokkotu jira. Sirbi sanii akka yaadee jalqabarraa ka'een si hima. Ani wallisaa walliftuu Almaas Tafarraa fa'aa wajjis wallee hojjedheetiin jira. Walliftuu beekamtuu amma addunyaarra hin jirtu deemtee jirti. Rabbi ramataa godhuufi akka bira osoo hin danda'u haadha xiyyaasii obboleettii xiyyaasiin san nama najjabaati na beeksifte. Nama dura Khadiir Seifaa hojii hojjechaa turte sagalee nama iddoo hojiin beekamte wallifti beekamtuudhaan gafa isii waliin hojjedheetiin ture. Achirraa ka'eetiin gara naas dhufee sirba tokko kaniin bakkaan jirurraa ka'ee iddoon itti dhadhadhee galche tokko jira. Isiniif hin jaayoo dandeessan na hojjettanii guutaan na dhaggeeffatan. Godaa jaalalaa yaa firi magaalee shaggee jarjari jaalalaa sirraa naa gabee kottu naa wajjii wal barii. Godaa jaalalaa yaa firi magaalee shaggee jarjari jaalalaa sirraa naa gabee kottu naa wajjii wal barii. Bareedaadha. Galatoomi. Alfaadhaa isinis. Garuma aartii kana keessatti haa deemnuuti. Bu'aa ba'iin aartii ati keessa dabarsite maal fakkaata hanga ammaatti jalqabarraa jalqabee hanga ammaatti? Gaariidha. Silaa bu'aa bahiin wanni takka illee osoo bu'aa bahiin qabaanne as hin geessu. Fakkeenyaaf isinumarraa yoo fudhanne miidiyaa kan akkatti asidhaa fidanii as hin geessanii namatti affeertanii as hin geessanii isinuu fakkeenya taatanii bu'aa bahiin guddaatu jira. Hawaasni bal'aan kuni aadaa tuni aadaatii yaajee beekuun ni barbaachisaadha. Hawaasni keenyaas nuuf beekanii nuti gaa nuuf beekan hin jennu nuuf beekan jenna. Yeroo durillee mana muuziqaa fa'aa walii waa hojjennaa. Har'a ammoo manni muuziqaa san hin jiru yeroo teekinooloojii taatee miimoorii amma san inumaa tiiktookii fi feesbuuka hundaa jira. Kanaaf abbaatu dadhabee waan danda'uun yoo danda'e waa hojjeta. Anuma turtiin xiyya afaan sana ofarraa hawaasa irraa waan nama tursiisu kana namni wallee dhabeetii miti waan Oromoon wanni Oromoodhaan madura harkaa hin kaayamne xarafumarraa fuudhee namni hundi wallisaa jira malee akka yaadan gahuudhaaf hedduu nama dhiba. Bu'aa ba'iin gaganaa fuuldura illee ni eeggatti. Asuu geenyee waluu agarreen isin jedha. Bareedaadha. Meegaa weellisaan yeroo sirbutti waltajjii irra ta'a hojii keessa ta'a mudannoo dhabu. Mee mudannoo tokko nuuf kaasime. Mudannoon gaariidha. Ani gaafa duraa gaafaan biyyarraa deemuu dirra dhawaan dhaqee nuti biyya teenyatti waggaatti konkolaataan tokko dhufa dur. Amman baanu warree ammaa akkanaa natti mufanne. Achi yeroon dirra dhawaa dhaqu konkolaataan guutee jira. Kanaan osoo hin deemuu nuti ammaas nu bira poolisa malee taraafiin hin jiru. Jechuun koofiyaan adda baasuu hin dandeenya. Edaa namni koofiyaa kaatu kanaan adda baasa. Ani ammoo poolisii yeetumaan murteessee isaan hojiidhaaf karaarra dhaabbatu. Ani ammoo maaliin yaade? Dhumuu gaa nu arsii dhumuu gaa sanirraa dhufee ka poolisni nu konkolaataa dila kana sodaatee dhaabbatu. Ani onneeta miiniin dabaraa jeetiin cinaa dhaabbachaa ture. Edaa isaan hojiif dhaabbatan. Inni karaarra dhaabbata. Isaan dhaabbatanii konkolaataa addeegaa jiran. Ani ammoo darbuu sodaataniiti dhaabbatanii see. Ka poolisiin darbuu sodaatte kaan akkamittiin darbu. Jaboo yoon dhaabbadduun
sa'aanis geesse jala geesse isaanis yeroo shiftiidhaaf jijjiiramu deeman naa gala dubbiin. Ahaa jarree daawwii dhaabbate malee sodaannee yeetiin dabre. Kuni mudannoodha. Abdusalaam amma maalirra jira? Weelluu erga baasee turteeti kanatti jirtu maalirra jirta? Gaariidha. Gaafiin hawaasni bal'aanis na gaafachuu jirus kanuma. Isin ammoo miidiyaa taatanii hawaasa kiyyaaf na ceepheessuuf isiniin galatoofadha. Turuun akkuma reefu jedhee wallisaa jechuun hiikkaan isaa maalii? Ija uummataa, gurra uummataa, afaan uummataa, ija uummataati. Qabeenya hawaasaati. Daldalaa miti. Sagaleen ta hawaasaati. Wanni wallifnu aadaan afaan dubbannuun kan sabaati sabni kuni xiyya jee nu beeku dhaabee jennee qomanna. Maaliif warri abbootiin qabeenyaatis dandeettii isaaniitiin anaa fi fakkaata akka kiyyaatis jechuudha. Anammaa duraan dhufe malee akkuma gaafa duranii wallisa jee biyyaa bahu kanarra jajjabaa hedduu hafe beeke. Annoolee harkadhee tiraanspoortii kadheetiin dura caamire akkuma nama isin bira kana namni immoo waan akkanaa yaada akkanaa qabu baay'ee jira. Kanumaafiin ture amma immoo sirba hojjechaatiin jira. Shaggooyyee hawaasni naan beeku san taa'ee baatanaan hojjedhee xumuree Ibrahim Sayyid birattiin hojjedhee xumuraatiin jira. Ispoonsiraas itti ergadhee Maammee Maamad Baalee nama jedhamutu ispoonsiraa ta'ee amma yoo rabbi jeegaa soomana boodatti hojjenneetuma gadhiifna jeetii yaadaa jira. San qofallee miti sirboota biraatillee sirboota biyyaa kan jaalalaa baay'eedhaan amma kan hojjechaa jiru garaa ati albama ni ta'a jeetii yaada. Gaafas hawaasuma bal'aa kana wajjin dheebisa. Dursee immoo kan hin amma xumuru jiru kilippiidhaa wajjin shaggooyyee ajaa'ibaa ta'a. Kanaafuu dhufaan jira. Dhufaan jira na eeggadhaa hangaan turse maal jedhana karaa baa kanatti kashinni ture tuftufaa jedhan. Kasha jechuun subaata jechuun maal jettanii galaaqana. Jenni olii sanatti subaata jennaan nuti. Kan gara waaree kana booda turesaa jaajatu maali nyaatan kana. Inni yoo ture nyaata bareedaa tahaa jedhan. Waan bareedaa qophaa'aa jedhan. Akkasii nan ifatinaa bifa manaa godhaa asumaanuu. Mee xumura irratti waa'ima aartii kanaan wal qabatee yaadas ergaas yaada xumuraa nuuf kaasee kana toon kaasee kan jettu yoo jiraate. Ani wanniin jiru hawaasa kiyya bal'aa Oromootiin akkuma reefu jee sabni fi aadaa afaanii fi seenaadhaan beekama. Isa keessaa aadaan murteessaadha. Namni hundinuu aadaa qaba. Oromummaan guutuunu wallisaa nama sagalee akkuma wallisaan afaanii aadaa seenaa gurra uummataati jennetti abbootiin qabeenyaatis namni sammuudhaan waa yaaduu danda'us artii kan nu jajjabeessitanii nama gara artiidhaa dhufu jiru nu jajjabeessaadha nu cinaa dhaabbadhaa kanumaan ja'a. Mee weelli tokkootiin nagaatti dhammannu daawwattoota keenya. Ni ta'a. Biiftuu barii fulbana jiru yaada kee jiru yaa soora qalbii anangaan jiru hin qabu waan hin seen jejjeeru. Ayyee ulfaadhu atis galatoomii as yeroo kee aarsaa gootee yeroo qabdurraati maqaa daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation'tiin guddaa galatoomii sin jedha ulfaadhu. Ulfaadha isinis galatooma. Ayyee galatoomii ulfaadhu. Hayyee kabajamtootaaf hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin weellisaa Abdusalaam Hajii faana taasnegaa kana fakkaata ture. Egaa sagantaa kanarraati waa baay'ee barachaa itti bohaaraa itti bashannanaa akkasiin turtan abdii guddaa qabna. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.